Okay, bareedaadha. Dhugaan gabbaramaanii Yesuus Kiristoosidha. Du'aa'ee Egaa du'amuu isa ka'e amma ammaatti kan amma kana naaf booda ibsa dheen isa kaan rakkoon qabu. namoota lakkoofsa 9 barreeffatanii sumatu bakka bu'ee haasa'a. Sababiin isaa hundumtuu dhufanii sobaa jiran waan ta'eef inni kaan maqaa amantii haaraa fidee nutti himaa jira. Inni kaan immoo waan macaafa isaa keessa hin jirre nama arrabsuun illee namaan gowwaa jechuun illee maal akka ta'e macaafa qulqulluu keessatti beekta. Thank you. Isaanoo bakka buutee akkati daqiiqaa 5 qofa akkati na wajjin haasoftu barbaade daqiiqaa 5 yoo baay'ate daqiiqaa 5 caalaa si wajjin haasa'u. Dhugaan gabbaramaan Yesuus Kiristoosidha. Dhugaan gabbaramaan yeroo jettu akkam dhugaa gabbaramaan beeku ani garuu Kiristoos kan gabbarru isa du'ee du'amuu ka'e Kiristoos isa fannifamee eeyyeen isa nuuf fannifamee isa jalloota harreeffame Waa walii galu bareedaa kun. eeshitti Gaafa haasofnu afaan Oromoodhaan haasofnu tikikkil. hin danda'amu. Amarinyaan godhan hin danda'ama rakkoon qabu. Nam tokko afaan akka waan hin dhageenyeetti bira dabarsee waan biraa gaafa namni muka jedhu dhagaa jedha. Gaafa namni bishaan jedhu qoraattii jedha yookiin immoo sulula jedha. Kan biraa jedha. Afaan firiidhaan haasofnu jechuu barbaadeen Yes. bareedaadha. Gaafa haasofnu immoo evidensii yookiin immoo macaafa qulqulluu dhaabannee haasofne sitti tola. Dasna natti tola. Dhiira haati deessi akkasii bakka. Hayyee mee haqaan gabbaramaa yookiin immoo dhugaan gabbaramaan yookiin gabbaramaan Iyyasuusiin akka ta'e ragaa macaafa qulqulluu keerraa na baasii. Okay, amma macaafa okay haa ta'u. Siin baasaa. Wangeela Yohaannis. Baaba dhaqee beekaa falamtaati malee. Afaan Oromoodhaan Ati ija siifanne. Beekaa maarree siin baasa. Siin baasa tokko tokkoon. Ati akka gootu abjuu sirratti argeera mul'ata sirratti argeera ati hin salphattaa ati dafii deebimee gara Kiristoositti beektuu beektuun kan qabu. Karaan dhugaa kan jirre beeku. Foon haala koo kuma beektu du'aara. maal Haa agarte? ta'u. Hmm? Oye, Daawit deemoo? Daawit? Daawit? Oo nan dhagaa. Mul'atan irratti agarte? Yeroo dhiyootti yeroo ati harka laattee jilbeeffattee icha amma jirtu bakka amma jirtu kanarraa gadi jilbeeffattee Kiristoosiinis nama dhiifama gaafatu argeera maal goota? Iskii walii gochuu dandeessu natti. Ajaa'iba. Mul'atan agartaati? Maaliif hin argore maal akka kee garaa barbaacha yoo min deemee deemu nama arrabsuullee sirrii miti garuu maaliif hin argore mul'ata maal? Mucaa Kiristoos anicha dhiiga isaadhaan bitamee fi zimmadhee garaadhaaf isa hin deemne jechuudha. Intis baddes Kiristoos yoom dhiifne beeknaan yoom si dhiifne beekta maqaa kamiin seexana baasaa turtennaan obboleessuma wajjin dhalatteen maqaa kamiin seexana baasaa turte hin beekanuu gaa itti gaafata. Abeet. Wayyee abduu. Mul'atan irratti agarte bareedaadha. Ati naa mul'ata arguudha. Mee dhuguma mul'ata amma kanaa ol na argaarta. Kanaa gadi surreen uffadheera moo qumxaan uffadhee jira moo tuuttaan uffadhee jira moo mee dhuguma yoo dhiira taati yoo dhuguma mul'ata agarta ta'e waanan kan mudhii goga uffadhee jiru natti hime. Biraazil hafuurri waaqayyoo zimmadha hin haasa'u. Hafuurri waaqayyoo kan inni itti haasa'u yeroo hafuuraan isa barbaadanidha. Yeroo foonii dhiigaa wal karaa karaa mul'achuu hin danda'u. Ati koo waaqa hafuuraa waan dhaggeeffadhu. Sitti immoo inni koo waaqa hafuuraa waan ta'eef waaqayyo hafuuraa immoo guyyaa isaatti waan gaarii namaa godha malee zimmadhe isaatii barbaadetti hin dhufu. Wangeela Luqaas boqonnaa 11 irratti seexanaan qorame. Koottu bakka qorame deebi'ime. Mee dhugaadhaan gabbaramaa yookiin immoo gabbaramaa Yesuus akka ta'e ragaa macaafa qulqulluu kirraa nuuf fidi rakkoon qabutti deebina waa'ee mul'ataatti. Siin fida. Naayiki. Wangeela waaqayyoo kee qofaaf gadi jedhi isa qofaa waaqessi kan jedhu barreeffameera. Siin baasa kun maali? Maali? Waan qabatamaan sii baasa.
Waaqayyoof qofaa sagadii isa duwwaa waaqeffadhu kan jedhu isa deebi'ee dhufu isa immoo jiru isa immoo bara baraan jiraatu alfaadhaaf omeegaa isa ta'e kan jira. Waaqayyo siin hin jenneen. Iyyasuus Kiristoos dhugaan gabbaramaan Iyyasuusidha. Isa du'ee du'a mo'ee ka'eedhaan naan jette. Dhugaan gabbaramaan Iyyasuusidha kan jedhu siin jedhe. Boos. Afaan Oromoo haasofna hin jenneen silatii. Innaa maal diree afaan maal ingiliffamoo sirraa barree firii gaazaa firii jettaa jiru. Maa arraba dheeratta maal afaan dubbistume. Lubbuu firiyetti. Lubbuu kee firiitu jette isaan akkatti dhalattee isin beekani. Ani elaa boleessummaa sitti masiyaa isin arrabsu anaan amantiin keenya nama arrabsu. Tasgabbaa'ee macaafa dubbisu buleessoo. Hey macaafa dubbisu dhuftee miti. Macaafa dubbisatte miti Iyyasuus dhugaan gabbaramaan Iyyasuus qofaadhaa jettee dubbistu. Faarfata waldaan jirru faarfatanii bu'uun hin jiru ragaadhaan evidensiidha waan dhumtu. Yeroottis yeroo maleettis waa'ee dhugichaa dhugaa ba'a kan jedhu barreeffameera. Faarfachuun isin danda'ama. Yeroottis yeroo maleetti mul'anni hin argamu. Yeroottis yeroo maleetti mul'anni hin argamu. Eekkoo kadhatanii malee hafuurri waaqayyoo hafuura gadhiisii miti. Hafuurri waaqayyoo hafuura talagaa ga'aa addeetti dubbatamu. Daqiiqaa 5 siin kennaati. Daqiiqaa 5 kadhadhuuti. Mudhii koo gadi waan uffadhee jiru natti tuttaa moo surree moo qumxaa moo maaluma uffadhee jira mee natti hime. Bifa waaqayyoo qabaa ture qabaadhaa kan jedhu barreeffamee jira. Bifa waaqayyoo qaba ture qabaadhaadha. Waaqayyoon immoo isasitti immoo waaqayyoo uumaa kee immoo garboleen qoriin kan jedhu barreeffamee jira. Nuun immoo bifa waaqayyoo qabaa ture qabaadhaa nuun jedheera waan ta'eef akka arginetti naasonu hafuuricha. Karee majala biddeen gabbaramaan Iyyasuusin biddeen sadootaa fuudhanii saree jala buusu biddeen sadootaa fuudhanii saree jala buusuun. Okay, gawasi dhaqee ati Iyyasuusi kun. Mee dhugaan gabbaramaan Iyyasuus akka ta'e na ragaa nu laadhume. Maali nama dhagaa rafu akkamii dammasku abdoo? Nama dhagaa rafu akkamii dammasku? Anaaf miti nama 560 si hordofaa jira. Amma akka gootu. Yeroo tokko na dhaggeeffadhu. Gobozi. Tokkoffaa mee naamusa godhadhu. Tokkoffaa naamusa godhadhu. Maaliin godhu? Si arrabseera? Abshir yaalaa jirta dhumarra kan arrabsitu anu nan beeka abshir. No. Dhumarra siin eeyyama abshir. Dhumarra siin eeyyama. Tokkoffaa. Lakkin arrabsu. Dhaggeeffadhu kaa. Dhaggeeffadhu shi. Lammaffaa waan gaafatamte qofa deebisi waan bira waan tokko naaseen fakkeenyaaf kootiin kun maal yoo siin jedhe jiinsiidha jedhi naa deebisi. Seegalee ni jalaa kun maal shamiziidha naa deebisi allaqee kanuma. Kun maal rifeensa. Shurraabiidha ni jalaa. Shurraabisa ta'u rakkoon qabu. Innaa waan gaafatamte qofa deebisi. Amma Iyyasuus Kiristoos dhugaan gabbaramaadhaa jettee jedha macaafni qulqulluunaan jette. Ragaanuu fidii jennaan barbaadaa jirta. Hin jenne no gabbaramaadha hin jenne no hin jenne ani kan isin jedhaati kan jette gabbaramaan eenyudhaa jettee na gaafatte ati situ dhugaa gabbaramaan eenyudhaa jettee na gaafatte maal abdoo beekaa gaaffii qaxxaamuraa nama gaafatiin kaatu beektu ela dhugaan gabbaramaan eenyudhaa jettee na gaafannaan ati dhugaa gabbarama ani kan inni beeku Kiristoos isa du'e isa fannifame isa du'e doomuu eeka'e isa cubbuu keefuu cubbuu koofuu fannifame beekaan jedhe. Ragaa macaafa qulqulluu fide ragaa. Ragaa macaafa qulqulluu fide immoo siin fida garuu siin fida maal si godhatoo dhagaa raftaa. Siin fida garuu warra asjala jiraniif fidde abshir. Isaanis koo warra akka keetiidha warri tokko warra akka keetiidha. Lakki maal jala jira buleessa koo abshir. Pheenxee noo beeka pheenxee foo yaadde pheenxee noo beeka warra sirriidha. Okey nabdeeti kanaaf rakkachaa jirta waan biraan asii waliin. Anoo beeka maaliif qo'in siin fida kunoo. Waan biraan asii waliin jennee. Waan biraan asii natti sin dabbaruu. Macaafa qofaa Rasi kennan jira akkati ragama. Tole si baasaan jira. Achumaan amma baafadhuutti garuu gaaffii tokko si gaafadhu. Obboleessu macaafa gaaffii maal gaafadhu. Oye maal gaaffiin si gaafadha baasaan jira baasee kun abu baafasaan jira siin baasee si kon qabu. Sarkaa badaa baaftee ma gaafadha. Ishin harkaa bada. Sammoo kun ola. Moonaan barbaada. Maaliif hin dubbisee hin beeku haadhoo koo isa malee jireenya qabaa Kiristoos karaan dhugaan jireenyi salphinaa ulfinatti inni nu fide Kiristoos malee maaltu jira. Nuti argamu nutti abdanna miti Kiristoos isa dhufuuf sana gonfoo isa dhufu sana abdanna nuti. Ishee garuu lubbuu keef of eeggadhu ati baay'ee. Kan baay'een gabbaramaan Yesuus kan jedhu baasii.
Ana dhugaan gabbaramaan Yesuus kan jedhu siin baasu hin jiru garuu karaan dhugaan Maal baafte maal barbaadde Yesuus obboleessa qofaadha. koo? Isa moo siif hime baasuu nan barbaade lukkisisaa duukaa siin kennuu barbaade baaftee dubbifatta. Maal barbaadde harta? Maal barbaadde harta mee natti himi? Kan jechuun si baasu fedheen himu. Si baasu fedheen himu bareedduu koo. Nama waaqayyoo durii. Maal baasaa jirta mee natti himi? Maal baasaa Ani jirta? kan baasaa jiru moo? Maal baasaa jirta? Kan baasaa jiru moo? Anoo Maal baasaa jirta? macaafa qulqulluu Maal kan wangeela jedhu? Maal kan jedhu? karaan dhugaan jireenyi Yesuusidha kan jedhu. Eeyyoman karaa si gaafadha obboleessa koo. Nagaa miti kun. Maaliif ati karaa malee deemuu dandeessa moo? Karaa jireenya eenyu jedhee eeyyoman si gaafadha dhugaan gabbaramaan eenyudha jedhee si gaafannaan Yesuus Kiristoos isa du'ee du'amoo ka'ee naan jette. Tolee macaafa jiraan naan jiraa naan jette. Fidennaan ragaa macaafa galgalchuu. Isa karaa naaf ta'e isa jireenya naaf ta'e. Waa'ee karaa si gaafanne waa'ee karaa ittiin deemina dhaggeeffatu. Ati gaafa Finfinneedhaa kaatee Jimmaa dhatte karaa maalirra dhatte karaa majjaa dhattanii qilleensaan isaa tola. Obboleessoo Fakkeenyaaf dhaqaa turte si argine. waa'ee Jimmaa dhiisiti. Dhugaan gabbaramaan eenyudhaan siin jedhe. Dhugaan gabbaramaa beekatu hin taane Kiristoos isa du'ee du'a mo'ee ka'e isa cubbuu keenyaaf fannifame isa gabbarre. Isa gabbarre isaaf sagalee immoo jireenya bara baraatti nu galcha. Dhugaadhaan waaqeffatamaan dhugaadhaan amilkoon waaqeffannaan kan maluuf eenyudha? Waaqayyoof. Eenyudha waaqayyichi? Waaqayyoo moo? Isa cubbuu keef du'e isa cubbuu keenyaaf du'e isa deebi'ee dhufu isa jireenya bara baraatti nu galchu. Eenyudha inni? Isa Kiristoos jedhama. Iyyasuus. Dhugaadhaan gabbaramaanii Kiristoos kan jedhu raganaa baasee. Irraa cabu maleetu beektu Kiristoosiin kan ta'e. Iski harka kee kaasii siin kadhadhaa dhugaa takka dhuguma kun siin jala baase. Siri'ees siin kadhadhaa. Hafuura sitti galchanii siyaan jechuusiin ofirraa ifattee soo baaftee malee. Macaafni qulqulluu macaafota meeqa qaba obboleessoo? Macaafni qulqulluu moo? Biddeen ijoollee saree fuudhanii saree jala buusuun gaariidha kan jedhee barreeffameera xiqqootu beektu kan maal jedhanii sitti himu. Yoo dhuguma macaafa beektu. Maal jedhanii sitti himu. Saree jala buusan kan jiru raganaa kennime. Ani laadhu sitti laadhu. Bakka miti qabadhu. Tata gadi. Wallaala daa'ima wayii. Daa'imaati. Abbaa Caalii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa? Nagaa dhalleeti waaqayyoo isa du'ee jedhe waaqayyoo immoo hin du'uu jedha macaafni. Obboleessi keenya immoo isa nuuf du'ee jedhe. Maal kun maal waaqayyoo duwwaatiin du'uu inni jiraachuu hin dandeenye keessa jiraataa jedha. Paawulos akkasitti gabaasa. Maa itti abbaa Caalii? Waaqayyoo isa nuuf du'ee cubbuu keenyaaf du'ee jettee beektaa lammaan dhugaadhaan gabbaramu inni jennaan. Garuu Paawulos Timootos 1:6 irratti waaqayyoo duwwaatiin du'u inni fahumtuutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata jedha. Wal faallessa ka macaafaa fi yaadni kee. Waaqayyoo qofaatiin du'uu jedhaa? Eeyyee. Jedhu hin jedha sirriidha. Hin jedha garuu jalqaba cubbuu keenyaaf du'eera deebi'ee lammaffaa hin du'u nuun warra gara isaa dhufan yookiin immoo nuun warra gara isaa deeman fudhata akka sirriidha deebi'ee hin du'u takkaa nuuf du'eera waan ta'eef. Tikikkil sirriidha. Deebi'ee hin du'u hin jedhu. Waaqayyoo duwwaatii hin du'u jedha malee deebi'ee hin du'u hin jedhu Paawulos. Deebi'ee hin du'u hin jedhu sirriidha sitti meemu si amaneem garuu dhaggeeffadhu waan ati beekuu qabdu Kiristoos takkaanuuf sababii cubbuu waa'ee meeti gaaffii tokko si gaafadha harki sammuu kee kanarra kufiyyaan ati sammuu kee kanarra kaawwatte fakkeenyaaf kan eenyudha? Maal? Jechuun kufiyyaan ati amma sammuu kee irra kaawwatte yookiin immoo ittiin taa'aa jirtu sammuun isaa kan maalidha sammuun isaa eessaa fiddaati eeyyusii laati yookiin immoo harka kee kana fayyaa kan godhe eenyudha? Isa Yesuusiif sammuu laatee naa laate. Isa Yesuusiif sammuu laateetu anaafis laate. Icha halkan tokkotti dubartii 47 moo meeqa duukaa ciisedha inni jalli nama barsiisedha inni Yesuusiif laate.
lachu Rabbi waaqayyo sin hin dhalu hin asirratti dhashu haadha malu haadho hin qabu. amma simee kotta yoo dandeessanii dhugaan isinitti maani nuti afaan tokko haasoo na baase waa'ee amantii rakkoo yoo hin qabu garuu utuu laaltanii abidda bara baraatti gubachuuf hin akka qaalloo abiddatti hin fakkina akka qaalloo Gaaffiilleen abiddatti hin beekuu fakkina. gaafatamuu deebiilleen beeku. Guyyaa tokko yaadataa akkasuma jedhee barnootaa kanaan gaafachuun beektu gaafatamuulleen beektu een ture mana kee kanatti guyyaa tokko. Isin zimmiraati waanuma jaan argamu bichaa itti gorora. Isumatti gorora. Miti qabadhume mee baaba miti qabadhu baaba. Ati daa'ima gana xiqqoodha xobbeedha. Xiqqoo ishee bilchaadhu nama guddaadha abbaan caalii sin madaalanu. Colullee dubbisaa mee abbaa caalii shaadaa qabachuu barbaada. Ustaas. Oh abdi dukkana keessa jiramsanii neetworkiin keessa na rakkisaa ture sanii jedhe. Abshir ustaaz abbaa caalii wajjin dubbadha. Ustaaz sheek abbaa caalii wajjin dubbadha. Abbaa caalii kubanadhaa. Si waamennaan inji haasaa sirraa qabaadhaata jedheen cufadhe. Okay, dubbachaa ture shaadaa qabachuu barbaada. Neetworkiin isaa rakkisaa dafaati. Akkasii Eh, Lulee Oh akkam nagaadha. nagaa galatamu akkam. Biyya keessa jirta moo biyya hambaa jirta? Rakkannoo biyyuma keessa jira. Oromiyaa keessa teessa akkuma koo. Oromiyaa keessan ta'a abdii dha'uu bilbila yennaa narraa kaasuu hidhe silkii. Asumaan isinitti Biizii abar guyyaa kana gara galgala kanaa ta'e malee namni kun daabbooma tokko daabbooma lamaan tokko beekatee itti waan namni guyyaa kana biizii dha nama keenyatu walirra ilaaluun hin ta'u. Akkasidha. Amma islaamaa ala jirta amantii islaamaa ati ala turte. Okay. Ammoo muslima ta'uudhaaf fedhii qabda. Egaa qabaadheen naannoyyuu miti reeyanan dhufeeyyu. Asirrayyuu feene ani abdii qaama naqee qabachuun barbaade. Aniif abdiinis kaawwadarraa fagoo jiraachuu dandeenyati garuu kaan Finfinnee irraa kiiloomeetira 157 irra jira. Okay. San immoo lafuma abdiin jiru deemee qabachuu deeyyu fa'aa asirrammoo akkuma caarraa ta'e tiktookii kanarratti bahee osuma deemuun itti dhufe. Okay. Bareeda maal kunis iddoon kunis bareedaadha. Naannoo kee masjiidni ni jira naannoo sana? Hin jiru waan tokkoyyuu. Baadiyyaa baddu. Musliimni baay'een hin jiru? Hin jiru naannoo keenya irraa harki guddaan ortodoksiidha. Beenxeeyyuu reef dhiyeenya kana numatu. Gadi gottotee malee hin jiru. Hello? Neetworkii kodha moo abdii? Si ati dhagaa jirta? nagama ustaas dubbataa jira. Ana bira sagalee isaatiin jiru hin jedhe kan kee mala. Okay, colullee. Hin dhaga'amu moo kiyya? Hin dhaga'ama dubbadhaa. Amma dhagayeera. Akkeensa hin jedhe sirraa fagoo jiru musliimni sirraa fagoodha. Deemsa daqiiqaa meeqaa ta'a? Magaalarra jira kaani magaalatti sa'aatii 2 walakkaan deema. Magaalarra garuu jira. Gabra gurraacharra jira kuyyuu. Okay, fagoodha. Rakkoon qabu mashaahadaa asirratti qabatteetu jaraanis deemtee wal barta. Rakkoon gawwee. Akkasi. Nabiraatiin jira naannoo keessan ifaan jiraam. Injiru iyyuu waan tokko kunoo viidiyoo naa bahuu dide malee viidiyoo namba inni isinitti agarsiisa. Okay.
Konnekshiin isaa baay'ee dadhabaadha ustaazii akkasuma na qabatu rakkoon qabu. Akkas. Mee quba kee ol qabdee waan hin jedhu na wajjin jettaa? Quba tokko jechuudha. Ashhadu jedhime mana gara tokkotti guddisime gara antinaa godhis normaalii godhime abdi. Akkas. Akkas. Lullee. Lullee salaalee. Konnekshiin isaa dadhabaadha. Konnekshiin isaa dadhabaadha. Baay'ee. Eenyudha namni Yesuus si waama naan jettu lakkoofsa tokko naa barreessime Yesuus si waama jira warra naan jettan. Eenyudha lakkoofsa tokko naa barreessaa. Yesuus si waamaa jira. Yesuus si waamaa eenyudha lakkoofsa Orooko. Okay, kottu gal. Okay, bareeda. Maashaallah. Oromoo. Abdi dirtuu. Nagaadha akkam. Nagaadha dhugaara. Carraa maddeen simbira galu argachuu barbaadeen malee ani bare qalladaan jira kolfaan jira baay'ee. Na waamire Yesuus. Wallahi maalin beekan nan qallade bar musliimaan. Dhugaara abdi baay'ee mase wajjin haasa'u waan natti toltu fela carraa maddeen galu barbaadeen bar. Shaadaan qabadhachuurra Yesuus si waamachuu wayya. Eeka shaadaan maa qabadheeraan iyyuu wallahi akkuma keen ture dhiyoo kana shaadaa qabadhe Arafaatti. Okay, maashaallah rabbi sirraa jaallatu qaaliiku. Abdi Sheeka. maa sirriidha kaa Yesuus yaamaa ture mire yaamatumaan ture kaa karaa isa gooftaa isa uumeetti yaamatumaan ture mi Na waameenyaa nan dhufe iyyuuti. akkana kaa Yaa lafaa yaamsaa waan dheeraa nuti. yaa waaqa nana dhagayi. Karaa tokkichi karaa dhugaan karaa waaqa tokkichaa jechaa ture Yesuus. Wangeelli waan boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti lakkoofsa boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti. Waaqayyo inni dhugaan inni tokkichi jechaa ture. Innaan abaamaa ture jechuu barbaadeen barakadhu baga nagaan dhufte annaa dhufu. Hayyee taa'i qaalii koo amma laayivii kana cunnutti namni si buusu hin jiru. Aangoo guutuu sii kenneera. Taa'i bashannanifataa jedhi. Hayyee ani sanyii Yesuus. Abeeti. Nagaadha. Nagaa galata Rabbi. Sanyii naanni Oromoo. Baay'ee abdi dhugaa rabbi baay'ee si jaalla. Si arguuf carraa sababa ittiin galuuf barbaadadhee mana kana yoom akkam jedhee falaa ture bar jala taa'e. Yesuus sanyii samaanii ani sanyii Yesuus Oromoo moo Amaara moo Tigree moo Eertiraa moo Maasheenii Israa'el moo maaninni. Akka namatti adda baasuu immoo gosa isaatii immoo biyya isaatii adda baasuu barbaadde. Okay, gosa maani? Gosa adda baasuu barbaadda moo Amaara jettee Walaattaa jettee maal jettee adda baasuu barbaadde? Eeyyee gosti isaa maani? Gosa qaba inni. Qaba maaf hin qabure nama miti. Nama miti maal? Akkamitti nama? Okay, Inni uume nama jetta. Yesuus gosti isaa maani obboleessa koo sanyiin isaa maani? Adamma si gaafachuu dhufe malee anuu naa gaafattuuf hin barbaanne kaam waa si gaafachuun dhufe. Dhaabbadhu. Ati sanyiin kee maani?
Sanyiin kiyya an sanyii isaati. Sanyii Yesuusii ta'e malee sanyii isaa hin himneen. Okay. Ani sanyiin koo Oromoodha. Akka namatti ka. Inni akka namatti ilaalamu. Okay. Ati akka maaliitti sanyiin kee akka sanyii Yesuus ta'e? Akka namaatti miti? Akka waaqaatti ati? Ati abbaa irraa dhalatte eenyu jettee himatta qofa. Sanyii isaati dhiiga isaatiin jedhamtu. Abbaa irraa dhaladhe ani raggaasaa jedheen himadha. Raggaasa jettee himatta. Anumaa akkuma sani isatu na uume, isatu hafuuraa natti godhe, nama isatu na godhe sanyii isaati dhe kaanis. Ati illee abbaan kee Yesuusii? Eeyyee. Haati kee eenyudha? Abbaan koo Yesuus. Isaan malee eessatti argama ree? Harmeen kee eenyudha? Harmeen kee eenyudha? Maal jette? Harmeen kee eenyudha? Harmeen kee? Amma laale akka si gaafadhu naddee durallee osoo si gaafadhe na buuste. Yesuus harmeen kee eenyudhaan siin jedhe? Sin gaafadhaa na dhaga'i ka. Maal ta'e mucaan? Abbaa kee natti himtee haadha kee dhoksite moo harmeen kee eenyudha gurbaa? Otoo sin bariinaan gaaffii si gaafadhadhaa? Dura si baruun qabaan. Akkamitti na baruu dandeetta si gaafachuu dhufe baran. Abbaa kee bareen jira obboleessa koo ati abbaan kee Yesuus harmeen kee eenyudhaan siin jedhe? Harmee koollee adda baasee sitti taa'im barbaadde. Eeyyee. Amma harmee koollee sitti himachuu hin danda'a abbaa koollee sitti himachuu hin danda'a. Kana hundaafuu ani koo duraayyuu si gaafadha osoo jedhu ariifattee na buuste ati. Obboleessa koo wal baruun dirqamadha kaa wal barree kaatii waan barbaade na gaafatamarra koon qaba ati mucaa Yesuusi. Abbaan kee Yesuusidha. Hayyee baay'ee gaariidha. Harmeen kee eenyudha? Maqaa kiyya asirra ilaaltee na gaafachuu hin qabdu ka. Dura yoo na gaafachuu mata duree qabaatte malee. Jalqaba wal barra kaani maqaan koo Abdii Raggaasaan jedhama. Abdii Raggaasaa kan jedhu kun asirra jirta. Ani sanyii Yesuusii jette. Yesuus sanyiin samaa inni jennaan Yesuusii abbaa koodhaa jette. Hayyee ani immoo abbaan koo Raggaasaadha sanyiin isaa Oromoodhaan siin jedhe. Ati immoo abbaan koo Yesuusii. Abbaa fooniitii miti hiree kun ka biyya lafaati ka inni si uume tokkoffaa inni si uume eenyu qofa. Abbaa kee irraa dhaqee irraa akka dhalattu kasi godheen. Rabbi kaa. Rabbi eegatee ati sanyii isaa jedhamtamu sanyii isaatiin jedhamtu. Lakki rabbi sanyii waan jedhamu hin qabu qomoo waan jedhamu hin qabu rabbi tokkichadha. Qomoof sanyii fakkaataa maal jedhamu qaba sanyii jechuun garuu karaa itti fakkii fi fakkaattiin ofii yookiin immoo gosti ofii ittiin babal'atuu fi ittiin baay'atudha. Sanyii jechuun akkasidha. Sanyii jechuun waan baay'eetti hiikama. Sanyii maalii jedhameetu asirratti hiikama. Sanyiin kun gaafa walitti dhufu maal akka ta'u ati beekta asirratti kana hiikee haasa'uun hin barbaadu. Sanyiin walitti dhufeetu ilma namaa ta'a. Kanaafi sanyii abaluu jedhama ilmi namaa. Sanyii ani akkasittan beeka. Ati immoo sanyii Yesuusidha. Sanyii Yesuus eenyurraa si dhalchisin? Anama. Karaa isaatiin immoo jecha isaatiin akka inni jedheen haadha fooniitii fi abbaa foonii irra dhaladhe. Okkee jecha isaadhaan dhalatte? Eeyyee. Ajib. Nama jechaan uumamedhaati. Akkamitti uumamere? Ajaja isaatiin. Hayyee ilmi namaa ajajaan uumamuu isaa ragaa macaafa qulqulluu qabdaa? Bareeda. Ragaa macaafa qulqulluu. Isarraa uumamuu kiyyaan shakkitamoo? Ilmi namaa jechaan uumamuu isaa ragaa macaafa qulqulluun qabdaayi afaan Oromoo haasofna. Abbaa Caalii. Amma ragaallee sii kennaan dhageettaa kan si gaafachuu dhufe. Dhaga'u. Akkamitti? Dhimmamee dhufe bara dhimmamtee nan barbaanne dhimmamee si barbaadee dhufe. Ilmi namaa jechaan uumamuuf ragaa macaafa qulqulluu naa kenna. Ilmi namaa akkaataa itti uumamuu qaba. Si galee. Wanticha kana laale. Ilmi namaa baay'atee wal horuuf dubartii fi dhiira uume rabbi. Si galee. Dhiiraaf dubartii erga uume booda ilmi namaa wal horee haa baay'atuudhaa fi karaa kana qopheesse. Ati garuu jechaanan uumamee jechaa jirta. Yesuus iyyuu hafuuraan uumame. Akkas jechuun dandeettii rabbiidhaan uumamee jechuudha. Haa ta'u baay'ee gaariidha. Ati immoo eenyu siin jenna? Immoo obboleessa Yesuus siin jennu lakkaa abbaa koodha jette Yesuus. Eenyu siin jenna siin?
Abdii waan siin jedhu nageetta. Mhm. Yoo na gaafachuu waan irraa baruu barbaadde na dhimmami na barbaadi malee har'a si barbaade si dhufe si gaafachuudhaaf. Amma barbaadillee na barbaadillee siyaa barbaadullee amma walumaa gala wal barra ati sanyii Yesuusiin siin jedhe. Yesuus isiin akkamittiin si argateen siin jedhe akkamittiin dhufteeti Yesuus akkamittiin si argateen naan jecha isaatiinii jechaanan argamee jedhe. Hayyee ilmi namaa jechaan uumama kan jedhu ragaa macaafa keerra naa kennin jedhe. Haala buleessa kuma nagaa miteeti. Bakka kana didikaa ofirraa bakka ani si gaafachuu dhufe malee na gaafachuuf sitti dhumnee si barbaade si dhufe sirraa baruuf waa sirraa arguuf. Okay, hayyee baay'ee bareedaadha. Mee jalqaba ammas jalqabatti si deebisa wal haa barru. Maal irraa bartaree kunoo maqaan koolle akkuma jiru kana. Sanyii Maqaa isaallee kenna. ta'u maqaan kiyya kunooti. Sanyiidha. Okay, maqaan kee sanyiidha. Ee, Hayyee amantiin kee maali? amantiin kiyya pheenxeedha. Amantiin kee pheenxeedha. Hayyee. Amantiin kee pheenxee ta'uu maaliin barti? Akkamitti barti? Pheenxee ta'uu moo Eh, akkamitti bare jechuun gaafiidha moo? Deebiidhaari. Maal akka itti baretti agartu moo amantaa koo irratti hin beektu moo? Fakkeenyaaf Islaamni amantii ta'uu ani ragaa quraana kabajamaa kootii nan bare. Ati immoo pheenxeen amantii ta'uu maaliin barti? Maali quraana aga musliimummaa qabattee ji'a torbaayyuu hin geenne agasitti quraana muluu buustee waa'ee musliimummaa sii galee nama dukkana oofta mare. Bareedaadha waa'ee korraasoon kee bareedaadha. Amma garuu gaaffii waliigalaa fi intarnaashinaalitti adeebinu gaaffii waltawaatti jechuudha. Amantiin koo ani amantii ta'uusaa quraana korraan bare. Ati garuu pheenxeen amantii ta'uusaa maalirraa barteen siin jedhe? Sirees. Amantii koo laallaqi sitti haa himu. Pheenxee ta'uu kan koo akka itti amanetti waan inni naa godhetti akka itti na jiraachisetti pheenxee ta'uu kiyya akka isaaf sagadu akka isaaf gajjedhu irratti ufee beeke akka amantaan kiyya pheenxee ta'e. Sinna keenya. Pheenxeedha ka gajjedhee isaaf bulu. Okay. Macaafa qulqulluu beektaa obboleessu? Nan beeka maaf hin beekne. Macaafa qulqulluu beektaa? Eeyyee Macaafni qulqulluu macaafota meeqa qaba? macaafota meeqa qaba? Hmm. Qara kabartumaaf dhiiftee achi lixxee nama dukkana goorta. Okay. Haasawuu ni dandeessaa? Hin danda'e. Okay. Irra deebi'eessi gaafadha. Macaafni qulqulluu macaafota meeqa qabaan siin jedhe? Hin bartaa amantaa qabadhu gara Yesuusii koottu. Waa hundaa hin Okay. bartaa waan si dhibe. Okay. Isa dhumaan si gaafadha. Haasawuu barbaadda? Haasa'uu nan barbaada si gaafachuu dhufe gaafii kootti deebi'ati. Dhagaa eekkaati macaafa keerraa hin beektu yookiin amantii keerraa ga'umsa hin qabdu ta'e maal na wajjin haasa'uudhaafati. Dhaggeeffadhu. Macaafni qulqulluu macaafota meeqa qabaan siin jedhe? Narraa baruufe bari hin dhumne an sirraa waaqa si gaafadhee waa sirraa Maal baruuf. kun barumsa dha moo barumsa maalii sirraa barasiin? Ati amantii keerraa akkati ga'umsa qabdu sirraa bareen yookiin immoo ergan beekee booda si wajjin haasa'uudhaaf natti tolanaan sii galee qixa ga'umsa keetiin jechuudha. Macaafni qulqulluu macaafota meeqa qaba? Obboleessu koomentii jalatti sii barreessaa jiru sun dubbistee illee deebistu? Annan deebisaa bar deebisuu hin dadhabne macaafa Deebisi kaa. qulqullaati waa ati naan jettu si deebisuu hin dadhabne. Haa Ani deebisi immoo kaa. kan dhufeef kallattiidhaan si gaafachuudhaaf dhufe. Badii gaazii. Mataa qulfii. Maaloo mataa qulfiitti ijoollee warri koomentii. Abbaa Caalii. Ustaaz Abbaa Caalii. Ustaaz Abbaa Caalii. Salamoon kana wayyanatti fakkaata. Mucaan marmee koo Salamoon kana daqiiqaa lama wajjin haasa'e. Daqiiqaa lama waliin haasa'ee nuni laayifii keenya ni cufna. Rabbi sinirraa jaallatu. Ga'umsa dubbii fi ofitti amanamummaa hin qabdan taanaan of hin dhiphisiina. Macaafa keessan irraa waan dubbattan hin beektan taanaan of hin dhiphisiina. Ergaan dhufiina, ergaan dhufiina. Amma dhaloota ergaa deemuu dadhabne ergaan dhufiinaame. Natu jedhe ergaan dhufiina. Dhaloonni baay'een ergaa ma deemu sii galee Saamson. Dhaloonni baay'een ergaa deemu beekta kara deemtoota. Saamson si ergeera. Ergaa deemuurraa hojii makoodha jedhaatii ba'aatee koottaa jechuu barbaadeen. Kanaaf ilmi namaa sagaleedhaan uumame jedhaa kun nama akkamiidhaan
Samson. Samson. Macaafa dubbise naman jeequ bara abdii. Macaafa hin dubbifne mucaan natti fakkaata. Rakkoon gabaabsite nu bannaafi. Samson. Wayye Nagaadha. nagaadha. Bakka jiraatte akkam? Jira galata waaqayyoo wayya jiraattan isinis. Afaan Oromoo giraamar gootee dandeessaa sirriitti? Gobos. Macaafa qulqulluu dubbistaa? Nin dubbisa. Dhiira haati deesse. Akkasuma macaafa qulqulluutti immoo ni amantaa? Eeyyee. Simitiiree kan nu barbaachisu gowwaa meeqa nu rakkisee asitti bareedaadha. Ayyee Abdii Raggaasaan jedhama. Ani Saamsoon Asfaan jedhama. Okay, amantiin koo Islaamaa. Kan koo pheenxee jedhan sana pheenxee jechuun garuu maqaa keenya miti. Abshir. Amantiin kee pheenxee. Ankoo akka Isa akka beektan nan beeka. Abshir bareeda. Islaama akkan ta'u quraana kabajamaatu na ajaje. Akkasumallee Islaamni amantii akka ta'e suuraa 3ffaa aayaa 19ffaa irratti amantiin Rabbi biratti fudhatama qabdu Islaamummaa akka taate akkasumallee suuraa 3ffaa aayaa 85 irratti Islaamummaan dhalatte amantii kan biraa akka hin barbaanne quraana koo irratti lafa naa ka'a. Hayyee pheenxeen akka amantii ta'e haa ta'u maaliin barti amantii ta'uusa? Namni tokko gaafa itti dhalatee yookas baratee keessatti dhalatee wayi maatirraa dhagaa wayi immoo waan tokkoon waan sana dhaqee baratee itti galee fi adeemamtire. Saamsoon adeemsa. Amma istoorikaalii fi loojikaalii saayhoon baay'ibilikaalii haasofna. Baay'ibilikaalii haasofna bareedaa kushii yoo dandeenye. Rakkoon qabu. Amma jechuun istoorikaalii maatiirraa dhufuusaa tiyoorikaalii immoo kana jennee ibsuuf yaaluun xiqqoo ishee namootaa fi barsiisa gaariin ta'u waan ta'eef baay'ibilikaalii haasofna. Ishii bareedaa kun afaan Oromoos giraamar godhee danda'a gatii naan jetteefan sitti. Innaa macaafa isa kamirraa barti jechuu barbaadeen baay'ibilikaalii haasaarra waa'ee amantii haasaarra waa'ee amantii gaafa kaasnu macaafa qulqulluutu dura kee dhufuu qaba mitiire yookiin quraana. Akkasi isa kanaaf macaafni qulqulluu yookiin immoo macaafa qulqulluu keessatti namoonni gahee garaagaraa taphatanii amantiin pheenxee ta'uusaa ragaa nuu baaniiru. Eeyyee. Hayyee ragaa. Fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 1:1 kaafnee gaafa ilaallu. Lakkii akkasiin jedhuunni jalqabatti sagalee ture maalootu ture bira ture hin bu'ee hin dhufee. Afaan Oromoo nan danda'anaan jette silakkoo maanni na sobdee mooti. Ara sobne maaliin kamirratti irraa goorere? Maarree amantiin pheenxee macaafa qulqulluu wajjin konfirmeeshinii qabaayii amantii ta'uusaa macaafni ragaa nuu baay'ee jennaan waan ati naalaachaa jirtu garuu akkas miti. Afaan Oromoon si rakkisti moo? Ilaabdoo amma dhimmichi dhimma amantii pheenxee waan jedhamu maqaadhaa otoo hin taane. Asii kaasna ka'eeyyee amma eeyyenaa jettu taatee jalqaba sagalee waaqayyo bira ture sagalichi waaqayyo ture isa booda akkas ta'e kana ta'ee kan jedhu dhatte dhimmi pheenxee kan jedhu iddoo sanatti wanti tuqame tokkollee hin jiru. Ani garuu kanan sii kaasee jalqaba afaan Oromoo giraamar gootee dandeessaa waan ansiin jedhu yoo jiraate ani piroofaayilii koorraa maalan fakkaadhoon jedhee mucaa tishertii adii uffatee koffiyyaa akkasii uffatee harkaan qabatee dhaabatu naan jechuu dandeessa malee. Waan biraa haasawuun sirra hin jiraatu jechuudha afaan Oromoon dandeessaa kan asiin jedhe kanaaf. Pheenxee jechuun macaafa qulqulluu wajjin konfirmeeshinii qabaa yookiin immoo ragaa walii ba'eera. Allaqee gaaffii. Gaaffiin kee sirriidha natti tola. Kiristaanummaadha kiristaana jedha malee pheenxeen jedhu. No never. Amma ati amantiin kee pheenxee. Pheenxeen amantiin pheenxee. Warri amantiin keessan pheenxee lakkoofsa tokko barreessa asumaan. Amantiin pheenxee macaafa qulqulluu wajjin konfirmeeshinii qabaa. Malee ammas waan biraatti ce'aa jirta yookiin qaba yookiin hin qabu jedhiitii isa booda ibsa biraa duubaan naa deebista. Pheenxeen lakkoofsa tokko barreessa asumaanii ibsa isinii kennaa jira waan ta'eef Saamsoon. Galatooma ulfaadha. Abdii sin kabaja iddoo tokkotti akka naa ilaaltu waan hin barbaadu.
Itti deebinee ilaalla. Pheenxee amantiin kee mannaan pheenxee naan jette. Amantiin pheenxee kun yookiin amantaan pheenxee kun macaafa qulqulluu wajjin ragaa walii ba'eeraa wayii macaafni qulqulluu beekaa yookiin immoo macaafa qulqulluu keessatti namoonni gahee adda addaa taphatan amantii ta'uusaa beekuu siin jedhe. Eeyyee yookiin lakkii jedhina deebii sila eeyyee jettee turte. Amma immoo irra deebitee fooyyeffachuu dandeessa yoo dandeessa rakkoo hin qabu. Lakkii jalaa ba'uuf osoo hin taane ani No, maal jalaa bahuu miti kun normaaliidha kun mariidha malee intiniidha moo anaaf situ jijjiira yookiin inti wanni godha osoo hin taane kun beekumsa qabnurraa namootaaf waa qooduudha. Anamma isa namoonni itti beekan isa namoonni itti baran sana isa pheenxee yoo jenne amma pheenxeen akkasii pheenxeen akkanan jedhu macaafa qulqulluurra hin jiru. Isa namoonni itti Bareedaa koo maaliif walii galuu dadhabne anaafati garuu pheenxeen amantii macaafni qulqulluu beekuudha wayi eeyyee yookiin lakkinaan jedhi maaf naa ibsita. ani kallattiin beekuun pheenxeen maqaa isa biraarraa kan cite pheenxee qoonxee kan jedhu ayyaana isa guyyaa 50 sanarraa cite amantii keenya maqaa amantii keenya osoo hin taane. Yooman si gaafadhe qaalii koo pheenxeen amantii ta'uusaa ragaa macaafa qulqulluu qabaa wayii macaafa 66 yookiin immoo 81 isaa ta'u kamuu haa ta'u 72 isaa ta'u macaafa kan hundumaa keessatti macaafa kiristaanonni gargar kukkutatan kana keessatti konfirmeeshinii yookiin immoo dhuga ba'iinsa qabaa yooyiin siin jedhe pheenxeen amantii ta'uusaa. Malee naa ibsii naa hiikii eessaa citee eessatti fayyee eessatti hodhame jedhee eessatti cabedhe sin gaafanne baay'isuu. Bareedaa akkuma afaan Oromoo beekanaan jettee na qortaa bannaati. Lakkii abdii si qoruu miti annatti cufte koote akkamittiin dubbadha. Lakkii afaan Oromoodha kaa bareedaa ko jira yookiin hin jiruudhaan maali waan jiru jira naan jedhii yoo jiraate ragaa hin jiru yoo ta'e bira dabarraan laqqee maal kun waan cinqii maal qaba dhugaa haasaa irroo poolisii maaltu Ndau bu'eeti. Ndau bu'i dubbachuu miti asuun teessu. Inni haasaa jiru maal tuffii nama na ga'u maaf tuffatta buleessa kee sirraa haasaa jira miti maal kun dubbadhati Saamson. Abdii ani kallatti kiristaana kan jedhu yoo si dubbadhe si fudhatama. Amantiin koo pheenxee naan hin jenne sila bareedaa koo. Isa pheenxee jedhan sana otoo hin taane pheenxeen yaa ta'uu qabu inni maqaa biraa miti garuu. Amantii ta'anii yoo amantii pheenxee beekoo namoonni amma kiristaanota jedhamanii kan waaman ortodoksiidha. Amma garuu namoonni isa asitti garuu ortodoksii irraati yeroo dhiyoo as kukkutatanii ba'an pheenxee jedhaman kaan isaanii immoo pirootestaantii jedhaniitu of waaman. Kun haqa baay'ee haqa dubbatte waan an beeku dubbatte baay'ee waan haaraa miti kanatti dubbatte waan beekudha. Siigalee. Waan si dhibu amantiin pheenxee jedhu ortodoksii kaatolikii kan jedhu macaafa qulqulluurra hin jiru. Dhiira haati deessu chaa'u bakka fitteertaadhis natti hin himin. Inna kani kanan sitti immoo kiristaana kan jedhudha macaafa qulqulluurra kan jiru. Kiristaana jechuun maal jechuudha? Akkamitti macaafa qulqulluu wajjin wal argataa walitti firooma kan jettu jettee yoo na gaafatte. Hiika yooma si gaafadhe yoo na gaafatte hin jedhin ganaan si gaafadha. Eshi. Akkas bareedaadha. Kiristaana amantiin kee amma kiristaanatti deeffatte? Bakka sanas fudhadhu kanas ta'u rakkoon hin jiru. Bakka bareeda. Hayyee kiristaanummaan amantiidha kan jedhu macaafa qulqulluu keessaa naa baasuu dandeessaa bareedaa kun. Ani islaamummaan amantiidha kan jedhu siin baasa. Kiristaanota jechuun warra waaqa. Jechuun si gaafadhe afaan Oromoo beekanaan hin jenne Saamsoon giraamar godhee bilcheessee bareechee beekanaan hin jenne jechuu yooma si gaafadhe naayikii yooma siin jedhe difinishinii isaan barbaanne man maal jechuudha yooman kiristaan miinsidhe yooma si gaafadhen jechuun sin gaafanne kiristiyaanummaan amantiidha kan jedhu macaafa qulqulluu irra jira wayi kiristaan amantiidha ordofaa karaasaa akkas godhaa kana godhaa jedheetu. Ragaa macaafa qulqulluu qabdaa wayii macaafni qulqulluu dhugaa bayiraa fi gaaffii. Ani koo yeroon sitti moo ka'eeti jechichi suni yookaan hiiki suni yookaan dubbii suni kallattumaan akkana jechuun akkana jechuudha jedhi hiikaa makaraa kallattii tokkoon barbaadinaan jecha. Ani hiika sin gaafanne fumaatti rakkatte malee hiika rakkate rakkoon qabu. Kiristaana jechuun amantiidhaan siin jedhe. Kiristaana jechuun
amantiidha yookaan maqaadha jechuudha. Amantii jechuun Maqaa ittiin amantaati. bulanii itti amananii itti adeemuu jechuudha. Amantii Maqaa jechuun maqaa amantaati. amantii jechuun Maqaa amantaatiin jedhe kiristaana jechuun maqaa amantaati. ragaa. Amantiin garuu Abshir ragaa. kiristaana jechuun Kiristaana jechuun maqaa amantaa akka ta'e ragaa. kiristaana jechuun macaafa qulqulluu Phaawulos gaafa barreessaa ture warra Ragaa. No, amma loojikaalii miti kan ragaa. kinoosii fi ragaasii fi mummiin deemaara. Loojikaalii miti kan nu baasuudha malee. Iddoo akkasii kutaa akkasii lakkoofsa akkasii boqonnaa akkasii irraa ka jedhu nu baasuudha malee. Ani koo Phaawulos gaafa dubbatu gaafa Dhiisatti Phaawulos miti amma ragaa baasi kaa bareedaa koo maalati maal taate nagaa miti Simson maal taate Saamsoon illee nama cimaa ture macaafa qulqulluu irratti maal taate Ayiku ani Finyoo sibiilaa meeqa ciree ka'an turreeti gaaffii ishee kana qofa deebisuu dadhabda. akka sanii fi akka Simson yeroo sanaaf akka ammaa ta'uu dhiisuu danda'a. Inni sun wanti biraati. Bakka ayyee mee kiristaanummaan amantii ta'uusaaf ragaa nu baasii waaqa rakkoon qabu abshir. Kiristaanonni amantii ta'uu isaaniitiif yookaan macaafni qulqulluun kan ragaa bahee fi Waaqayyoo akka isa waaqeffataniif yookaas akka isaaf hojjetaniif Ragaa macaafa qulqulluudhaan dubbistuu maal taate Saamsoon? kunoo siin jechaan jira mabdii Loojikaan hin barbaadu kan isatti afaan kennan naasoftu hin barbaadu. Macaafa qulqulluu boqonnaa akkasii lakkoofsa akkasiirraa akkana jedha. Isatti jettu hin barbaada. Amma ati kan barbaaddu abdii sitti immoo kiristaanni amantaa akkanaati jedha. Akkas jedhama jedhi macaafa keessa naa barbaadi jechuuf deemta naa galeera. Beekamaadha kan deemaa jechuudha. Kiristaanni amantii waaqati. Waaqatu jaalata. Akkas jedhii kan naa baasii naan jechuuf deemta naa galeera. Akkaana. Garuu kallattumaan jecha boqannaaf lakkoofsa wajjin kiristaanni amantii akkanaati. Waaqa jaalataa kan waaqati akkasitti walitti dhufa akkana kan jedhu ragaa quubsanaa fidii jechuuf deemtate. Nan balleessee akkasuma baay'ee jechuun amantiin karaa rabbiin ittiin waaqeffatan karaa rabbiif ibaada yookiin waaqeffannaa milkoo ittiin kennan karaa rabbii wajjin ittiin wal argan akkasumatti walitti qabamaa karaa ittiin dhaqanii waaqayyoon itti waaqeffatan mitiire. Sirriidha. Kun waaqayyo hin beeku taanaan yookiin immoo macaafni qulqulluu hin beeku taanaan haa akkamittiin asitti goonannu akkamitti fudhannaa? Isammoo kiristaana ta'uu keenya yookaan fakkeenyaaf caasaan mootummaa amma jiru kun fakkeenyaaf gubbaadhaa kaasee amma dakaatti yookiin immoo amma asiitti kan jiru mootummaan waan hunduma isaa beeka. Caasaa kana mootummaatu ijaare mootummaan illee beeka. Caasaa kana qaama kana tokko isaa mootummaatu caasaa kana baasii itti kenne maalii kaasee poolisiidhaa kaasee qaama jiru hundumaa amma qaama gadaanaaf amma qaama olaanaatti mootummaan ragaa ittiin caasaa kana kaa'ee seera ittiin heera ittiin caasaa kana maal godhe sana hundumaayyuu beeka. Sababiin isaa inni galoonsaa galee mootummaa sanatti gala waan ta'eef xiqqaadhaa kaasee amma guddaatti. Sababiin isaa karaa ittiin mootummaan kun biyya kana ijaaru yookiin bulchu yookiin qabu yookiin to'atu waan ta'eef akkaan. Akkasumallee amantaanis immoo karaa ittiin rabbii wantoota namarraa barbaadu ittiin fudhatu yookiin immoo ittiin haalli mijateetu rabbii fi namni bakka isaan itti wal argan waan ta'eef rabbi hin beeku taanaan amantaa san amantaa jechuu ni dandeenya. Hin dandeenyu miti? Hin dandeenyu miti rabbii wajjin amantaan sun rabbii wajjin konfirmeeshinii hin qabu yookiin immoo beekamtii hin qabu rabbii biratti taanaan karaa rabbiin itti waaqeffannu jechuu dandeenya. Rabbii beekuu hin qabu akkuma mootummaan caasaasa gubbaadha amma dakaatti beeku rabbiillee karaa ittiin galata fudhatu amilkoo yookiin ibaadaa fudhatu hin beeku taanaan
kan rabbiidha yookiin immoo wanti kun dhugaadha jenneetu fudhachuu dandeenya. Hin dandeenye. Gobos ambassa dhiira haati deesse maarree kiristaanummaan rabbi biratti akka beekamtiin qabuu fi macaafni qulqulluu akka dhugaa ba'uuf mee ragaa naa kenni kaa. Amma kallattii konfirmeeshinii yookas walitti dhufeenya isaa akkamittiin kallattiittiin walitti dhufan yookaan akkamitti karaa ittiin waaqeffamuu danda'u konneekshinii qabaa kan jettu kanarratti qabaachuu isaa immoo ragaan hin jira. Ragaa sii kennuu nan danda'a. Baay'ee fidi. Eeyyee. Amma waa'ee maqaa isa kiristaanni akkasii kiristaanni akkana jechuu isa bira dabarreera miti. Maal akkamitti bira dabarraa? Kiristaanummaan amantii ta'uusaa fi ragaa sirraa barbaadaan jira mitiiree amantii rabbi beeku macaafa qulqulluu keessatti ragaa yookiin immoo dhugaa baatii gaarii kan qabu ta'uusaa erga barree booda amantii koo rabbi beekaaf rabbi hin beeku yookiin immoo nama biratti qofaa beekamaadha rabbi biratti hin beekamu kan jedhu ati hubattee hin darbine taanaan maal naa godha. Asirraa akkoo naafatii iyyuu waliyyisiisuu qofa osoo hin taane waa walirraa hubannee darbuudha miti bareeda. Sirriidha. Isa dhugaa ati ilaa qulqullummaa makee hamma beektuuf hamma dandeessu an hin beeku taanaan ustaasota jajjaboo olbeen kan jedhu as keessa jira. Haimar kan jedhu as keessa jira. Gingilchaan ustaasota jajjaboo hundi isaanii abbaan caalee as keessa jira. Waan hin beekne gara isaaniitti si dabarsa. Waan hin beeku si wajjin naasa. Atillee waan beektuuf waan quba qabdu irraa natti himi. Amantiin kiristaanaa jedhu karaa ittiin kiristaanonni waaqayyoo waaqeffatanii fi galata isaanii yookiin immoo amilkoo isaanii waaqeffannaa isaanii karaa ittiin waaqayyoof kennanidha miti. Eeyyee. Karaa ittiin waaqayyoof kennan karaa kana rabbi beekaawii rabbi biratti amantiin kun fudhatama qabaawii macaafa qulqulluu keessatti immoo dhugeeffannaa yookiin immoo ragaa qabaawii yookiin qabanaan jedhe yookiin hin qabunaan jedhe dhugaa dubbadhu. Qaba. Hayyee ragaa. Karaa ittiin waaqayyoo waaqeffatan dhugeeffannaa qaba kan jedhutti guutummaatti qaba. Innis jalqabuun siikaa kiristaana jennee kiristaana akkuma isin jedhe maqaadha jenneerra amantii jechuun garuu. Maqaa kan eenyutu fideessaa ba'ee? Maqaan koo maqaa saba sana yookaan warra maqaa sana dhaatanii yookas warra kallattii sana qabatanii waaqayyo waaqeffannaa asirraan jedhanii warra foo'amanii maarree garee tokko maqaa qaba mitiiree maqaa gareedhaan moggaafatanii biyya lafaa keessa maqaama sana macaafa qulqulluudhaan kennin jedheman maqichuma barbaanne. Macaafa qulqulluurra immoo iddoo baay'ee jira sin jedheera ergaa Phaawulos barreesse 13 keessa yoo barbaadde. Fidii kamareedhaan amma waa'ee 13 fi iddoo baay'ee jira osoo hin taane mee lamaanuma sadan tokko nuu kenname bareedaa ko. Tokkuma lama sadi sii kennuu nan danda'a. Ishinaa kenne ayyee si eegna macaafaan dubbadhu bareeda. Isa macaafaan haasa'a. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti. Isin dubbisa dhaggeeffadhu anas si dubbisa. Ati ragaa qofa naa kenni ani immoo siin dubbisa. Kiristaana jechuun akka ta'e iddoo baay'ee akka dubbatu barsiisaa itti manii jiranii Galaatiyaa meeqattani? 5 boqonnaa 5 lakkoofsa 1. Lakkoofsa 5 irratti akkas jedha. Birmaddummaatti akka nuyi jiraannuuf Kiristoos birmadduu nu baaseera kanaaf ittiin jabaadhaa dhaabbadhaa deebitanis wanjoo gabrummaa jalatti hin qabaminaa jedha. Amma iddoo kanatti kiristaana jecha jedhu tokko dhageesseetta barsiisa. In dhageenye garuu obboleesso dhiifama barsiisa sorry inni sinan kabaja garuu dhiifama gaafa namni guddaan sobu garuu xinnoo shasheeminna qaba wajjin dubbachuu leena sodaadha dhugaa dubbachuudhaaf waa'een kun waa'ee kiristaanummaa hasamu waa'ee birmaddummaa hasa'a. Kan akkas jedhu sun eenyudha eenyuun jedhamuuti walitti dhufeenyi gidduu kana hin jiru. Waa'ee walitti dhufeenyaa fi waa'ee walirraa fageenyaa haasa'an jiru. Garuu an kanan jedhu kiristaanummaanii dhugeeffannaa yoo macaafa qulqulluu qabaa yookiin immoo rabbii biratti beekamtii qabaa amantiin ta'uusaa eenyutu beeka eenyutu ragaa isinii ba'ee kan jedhudha gaaffiin koo isin garuu waa'ee birmaddummaa fi gabrummaa natti haasa'aa jirtan barsiisaa isheen isin hin qabu nama guddaa miti isin. Abdii sagaleen kun kan dubbatu kiristaanota warra Galaatiyaatiif jechaadha. Lakki mata dureen isaa birmaddummaa
argatan akka eeggatan gorsuu isaa jedha malee kiristaanota warra Galaatiyaa fi hin jedhu iddoo kanattis dogoggortaniitu barsiisa. Kiristaanota dirqama gaafa ergaan tokko gara keetti ergamu abdii jedhee abdii raggaasa jedhee dirqama maqaa kee waamuu hin qabu. Wanna hubachuu qabdu. Ergaan tokko ergaa tokko nama tokkorraa fiddee yoo dhufte abdii raggaasa jedhee sitti kennuu qaba malee dhaqiitii namatti kennu yoo siin jedhe fiddee natti kennuu hin qabdu. Sababiin isaa nama baay'eetu jira waan ta'eef. Abdii raggaasaa jedhee kallattiidhaan wanti ana bira dhufu yoo jiraate ana bira dhufuu qaba isinii galee. Abdiin immoo isa kamii isa akkasii isa sana hojjaa koodhaan bifa koodhaan kilerii koodhaan maaloo koodhaan uffata koodhaan adda ba'uu qaba. Akkasii ergaan tokko gaafa naa dhufu ana maqaa dhahatee dhufuu qaba malee fakkeenya bilbila tokkotu hin bitee sitti ergee Siimsoniif geessi jedheen sitti erga malee dhaqiitii namaa kenne deema namatti hin kennu. Sababiin isaa maqaa keedhaan bitame waan ta'eef. Maqaa si dha'uu qaba. Iddoo kanatti immoo birmadummaa argatan akka eeggatan gorsuu isaa jedha malee kiristaanota gorsuu isaa hin jedhu. Ammallee irra deebi'ee gaaffii kan eeffasinii godha. Kiristaanummaan amantii rabbi beekuu fi amantii macaafa qulqulluu keessatti ragaa qabudha wayii isiniin jedhe gabaabaatti afaan Oromoodhaan bareedaa ku. Ragaa qabaachuusaa karaa ittiin argisiisuun sinii maara kooni. Okay, yeroo tokko hayyee eenyutti kennu Gingilchaa Olbaanaa Ahimadii eenyutti kennu laata? Ustaaz Olbaanaa isinitti kennu? Mee Gingilchaa kanatti naa kenni. Abdishaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gingilchaa mee bakka? Gingilchaa baqqaame. Daqiiqaa lama Gingilchaa. La. Abshir Gingilchaa. Yuuzo Ustaaz Olbiin dubbatanii jettudha. Loqoo dhiqee yoo rakkisi jedheen waan gaafa duubaan hin deebisu adda gadiitii fi maalbaata loqonni koo rakkisuu danda'a. Nam tokkotti dubbatamu. Saamsoon akkam nagaa fayyada? Jirra galata waaqayyo akkamitti? Gaariidha, alhamdulillah. Waan amma dubbatamu kanarratti baay'ee dubbachuu baay'ee irra deddeebi'uun illee gaariidha miti maa jennaani tokkoffaa irratti Pheenxee waa'ee amantii ta'uu isaarraa atinuu deebisteetiin hin jirta. Pheenxee Ortodoksii, Kaatoolikii, Joovaa wanti jedhu kun amantiidha jedhee wanti macaafa keessatti barraa'ee hin jiru jenna eeyyee jetteetiin deebistee. Tokko Pheenxeqoostee kan jedhame kan ayyaana guyyaa 50ffaa isa jedhudha. Sun ammoo amantiidha jedhamee wanti barraa'ee hin jirudha. Inni lammaffaan immoo kiristaanaadha. Kiristaana kan jedhamu macaafa keessatti barreeffamaan caqafameetiin hin jira. Anis hin beekaa atis ni beekta. Fakkeenyaaf hojii ergamtoota boqonnaa 11:26 irratti yeroo jalqabaatiif Anxookiyaatti kiristaana jedhamaniitiin moggaafamanii jedha. Akkasimi yeroo jalqabaatiif kiristaanota jedhanii kan moggaafame Phaawulos faatu barattoota achitti deemanii osoo barsiisan achitti barattoota walitti qabaniitiin yeroo jalqabaatiif kiristaana jedhanii achitti itti moggaasan akkanaami. Erga Yesuus Kiristoos ol fudhatamiinsa Yesuus Kiristoos dura immoo osoo Yesuus Kiristoos ol hin fudhatamiin maqaan kun kan mogga'e kiristaana jechi jedhamu kun. Kiristaana jechi jedhamu otoo Yesuus ol hin fudhatamin immoo hanga osoo Yesuus ol hin fudhatamin mogga'e immoo erga Yesuus Kiristoos gara waaqaatti ol fudhatamee moggaafame. Okay. Kiristaanota jedhamanii maqaan kennamee fi akkuma sinamma tuqxan hojii ergamootaa 11 sana keessatti Phaawulos faan gaafa barsiisaa turan gaafa walitti qabanii gorsaa turan sana gaafa hundeessanii gaafa kiristaanummaa maqaa kana moggaasaniif kana dura kan ture bartootatti beekamu warra gooftaa Yesuus duukaa bu'anii irraa barataa turanii. Phaawulos
warra bartuu Yesuus Kiristoos irraa hin baranne si galee inni hiriyaa bartuu. Yesuus hiriyaa bartuuti malee Yesuus Kiristoos irraa akkas eeyyuwaa. Phaawulosi sababni itti ergamaa jedhameefiyyuu hiriyaa bartuu waan ta'eef malee cal jedhee namni hiriyaa bartuun turre namni bartuu gooftaan turre cal jedhee macaafa barreessuunis yookas ergamaadha yookas hojjetaadhaan jedhama. Hayyee maqaa kana kan kennee fi maqaa kiristaana jedhu kana kan moggaase Yesuus Kiristoos moo Phaawulos faatu moggaase? Amma Yesuustu moggaaseef Phaawulostu moggaasee isaarraa maqicha ani amma maqicha barri maqicha kiristaana jedhu ani nuusii kaasee bar akkatini walitti waan hin deddeebisnee fi dursee maal siin jedhee qaxxiqisii wajjiini hojii ergamtoota keessatti boqonnaa 11:86 jedhee wanti siif kaasee maali caqafameetiin jira. Isa caqafame kana Yesuus Kiristoos immoo Phaawulos faatu moggaase isa jedhu si gaafadhe. Nu amma Yesuus isaa moggaasu Phaawulos isaa moggaasu kiristaanonni suni yookas warri walitti qabaman warri yeroo sana barachaa turan warri Phaawulos isaa barsiisu Isxifaanos isaa barsiisu Phexros isaa barsiisu kiristaana isaa ta'anii kiristaana maqaa haa godhatanii amantiin garuu laphee isaanii keessa yookaan jireenya isaanii jiraatanii amantiin. Amantiin maqaa otoo hin taane amantii dubbanna. Galatoom waan saniif siif deema kiristaanummaan maqaadha malee amantii miti akkasiimi maqaadha maqaa ittiin moggaafaman maqaa itti moggaafame malee amantii miti kiristaanummaan si galee kanarra walii qaba maqaa miti hin jenneen akkaan galatoom maqaa miti hin jenneen kan sirraa barbaannellee isa kana kanaafuu tolee erga maqaadha ta'ee amantiin kan kee maaliidha amma fakkeenyaaf amantiin kan koo Islaama jedhee gaafa himadhu amantiin koo Islaama jedhamee waan naa caafamee fi ammallee waaqni koo kan an itti amanu naaf moggaase ati Islaama jedheetiin gaafa na waamu naafillee moggaasu argee dubbiseetiin itti of waama. Ati hoo amantiin kee ati irra gadi dhaabbattee amantii koo kana jettu maalidha? Erga kiristaanummaan maqaa ta'e hundinuu erga maqaa ta'e. Okay, eshi tokko sinin dhaaba. Musliima jechi musliima jedhu maqaa miti. Musliimaa fi islaamni garagara iddoo kanatti adda baafatu. Islaamas haa ta'u musliimas haa ta'u. Hayyee islaama jechuun amantiidha. Amantiidha. Hiika miti. Hiika miti hiika si hin jenne. Hiika si hin jenne. Maqaa miti jechi. Kallattiidha amantiidha. Kallattiidhaan islaam jechuun amantiidha si baasu. Lakki. Kallattiidhaan. Wanti maqaa malee waamamu hin jiru. Na dhaggeeffadha al tokko. Wanti maqaa malee waamamu hin jiru. Maqaa itti baafneeti miti maal jalqabootti yoo addaame bineensota lafarra jiraniif maqaa moggaasee adda adda baasuudhaaf. Amma ila wanti jiru islaama jechuun maqaadha jedhameetiin wanti lafa kaahame osoo hin taane Qur'aana keessatti kanaaf naaf himame naaf ibsame islaama jechuun amantiidha jedhamee natti himame. Amma gabaabumatti isinii himuudhaaf ragaa kam qabdu kan jettanu isinii. Eeyywaa gaariittiidhaan amantiin kana jettee kan itti ati irra gad dhaabbattumee tiksi tokkollee taatu lamallee taatu amantiin koo kana jedhiitii irratti gad dhaabii gara birootti ceena. Phexros isa lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irra gaafa laallu maal jedha? Isin qomoo foo'amaadha luba mana Waaqayyoo isa jiraatatiidha. Warra foohame isinii jechuudha. Eeka warra foo'ame sagalichi kan dubbatuuf sagalichi kan ergameef Roomatti Galaatiyaas haa ta'u Qorontoosis haa ta'u Phaawulos kan barreesse manadhaa keessa taa'ee iddoo garaagaraa taa'ee kan barreessaa ture kan dubbachaa ture mootota duratti kan dubbachaa ture waa'ee sagalee kana
warra kiristaanota ta'aniif hin lallabama jajjabina ta'a. Warra kiristaanota Ayyee. hin ta'aniif immoo akka isaan gara kana dhufaniif lallabaa ture. Mootota dura Ayyee. dhaabatee Ayyee. lallabaa Sirraa ture. fudhadhee. Tana sirraa Eeyyee. fudhadhee. Fakkeenyaa fi erga kiristaanummaan erga Paawuloos fa'aa bara Paawuloos fa'aa deemanii barsiisaa turan mogga'ee bartoonni Iyyasuus Kiristoos kiristaana jedhamanii waamamanii jiru. Barattoonni immoo bartoota Barattoonni jedhamanii waamaman. eeyyuu kiristaana hin jedhamneemi Ergamoota barattoonni Iyyasuus Kiristoos. bartoota Yesus ergamoota jedhanii waamamaa turan. Eeyyuu kan. Eh, Kanarratti illee walii galleetiin hin jirraa jechuudha. Gabaabumatti nama koo wanti isin hubachuu qabdanii Ah, amma dhimma maqaa otoo hin taane bu'uurri keenya yookaan barbaachi keenya yookaan yaadni keenya iddoon inni jiraatuu qabu maqaa isa Amantiidha tolee. isa Amantiidha. isa musliima isa ortodoksii isa kiristaana pheenxee maaloo dhiifne yaadichi maaloo No, maaltu keessa jira fila wanti ati beekuudha qabdu Islaamaa fi Pheenxee Ortodoksiin garagara waan garagaraati. Si galee eeyyee waan garagaraati. Islaama jechuun waan uumaan keenya nuuf kenne yoo ta'u, Ortodoksii Pheenxee wanti jedhamu ammoo waan kiristaana wanti jedhu waan moggaasa namaan moggaafameedha. Guyyaa keessa namni kana jedhee itti of moggaaseetiin itti of waamuudha jechuudha. Gaafa gara ragaatti deebine ammoo akkuma ammati jettee ragaan tokko waan itti argamneedha karaa kiristaanummaatiin jechuudha. Karaa kootii an ammoo ragaa guutuu sii kennuudha danda'a jechuudha. Hayyee fakkeenyaaf erga gara amantiitti deebinee atini eenyutti amanta barsiisa Iyyasuus Kiristoositti akkaataa Iyyasuus Kiristoos ittiin barsiisaa ture itti amanaa jedhetti amantamu akka fedhinnaa kan keetiitti akka lubbuu keetiitti amanta. ani akka gooftaan Yesuus Kiristoos barsiisaa turettiin amana akkasittiin baradhes akkasittiin amana sammas. Ayyee. Iyyasuus Kiristoos gaafa barsiisu namni dubbii koo dhagahee isa ana ergetti amanu jireenya bara baraa qabaa jedha. Ati Iyyasuus Kiristoositti amantamoo isa ergisanitti amanta? Elaa achirratti Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti yoo ilaaltanii lakkoofsa tokkorraa qabee ani nan deemaa jedhee gara abbaa koo nan deema iddoo isiniif qopheessaa asitti immoo isinin dhiisu deebi'ee fudhadha jedhee kana hundumaa karaan gara jireenyatti geessu ana jedhee dhumarratti abbaan suni kamidhee Filiphoosin gaafate gooftaa Yesuus Kiristoos. Wanti isin hubachuu qabdan abbaan sun kami? Abbaa nu argisiista taanaan nu isin barbaannu abbaa argannaan nu gaadheen. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedheen otoo ana beektanii abbaa hin beektu turtan. Abbaanis na keessa anis abbaa keessa jedheen. Jechi kuni Iddoo birootti immoo iddoo birootitti isinillee ana keessaa jedheetiin hin dubbata. Ani abbaa keessa abbaa ana keessa isin ammoo ana keessaa jedha. Akkasuma ammallee ergaa Yohaannis keessatti illee maal jedhe namni maqaa ilma Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa lallabe yookiin barsiise Waaqayyo isa keessa innis Waaqayyo keessaa jedha nama san keessa. Kanaafuu yoo tiksii kanaan kan deemtu taate Yesuus Kiristoosii fi Waaqayyo wal keessa jiraniif Waaqayyo kan jettu taate namni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyo jedhee barsiise sunii fi Waaqayyo illee wal keessa waan jiraniif namtichi sun illee Waaqayyo jenneetiin garasitti deemnaa jechuudha. Garasitti sin deemsifne barsiisa Yesuus Kiristoos keessatti namni dubbii koo dhagahee isa ana ergetti amanu jedhe jireenya bara baraa qabaa jedhe. Kanarratti ati ammoo Iyyasuus Kiristoositti amantamu isa Iyyasuus Kiristoosiin ergisanitti amantaa jedhee gaafiin koo isa kana. ani na dhaggeeffadha. Sababni isaayyuu abbaan waan hundumaa aboonaaf laateera. Waan hundumaa natti kenneera. Waan hundumaa gochuu akka hin danda'uuf aboonaa kenneera jedhee dubbateera gooftaan Yesuus Kiristoos. Kanaaf waan inni dubbate waan raawwatuuf abbaan isa keessa waan jiruuf gooftummaa qixa waan qabaniif macaafni qulqulluun nu deeggara. Gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarratti waan hunduma isaa xumuree gara samiitti ol ba'u eessa dhaqee taa'e? Mirga abbaa taa'eedha. Istifaanos gaafa isa reeban gaafa isa rukutan
ilma waaqayyoo mirga abbaattiin argeedha. Bitaan jenne mirga qixa ta'uusaa argisiisa. Falmiin barbaachisa. Hayyee tolee Qixa tolee abbaa tolee ta'uusaa tolee rakkoo hin qabu biyya sadi lafaatti gaafa rakkoodha hin fooniin qabu. ergame gaafa fooniin Mee barsiisaa nam ture tokko biyya lafaa irratti nama guutuus ta'eera garuu waaqa guutuudhas namaaf mee akka galu waan Ahmadi hundumaa danda'eera. mee Nama Altakka kanis Ahmad nama Ximotewos guutuudha waaqa sagaleen koo miti jira kan jechisiisu. Hin jira Saamsoon eeyyee. Salaamu alaikum. mee Ximotewos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 24 sannaa dubbisaaf. Ximootiyoos Qorontos isa duraatiin itti fakkaatti. Qorontoos isa duraa meeqa? Boqonnaa 15 Eshi. 24 irraa kaasiitii dubbisi. Eshi. Boqonnaa 15. Achirraa gadi dubbisaame. Qorontoos isa duraa boqonnaa 15. Lakkoofsa 24 irraa kaasee dubbisi. Eshi lakkoofsa 24 akkas jedha. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo Abbaatti erga kenne booddee dhumni hin ta'a. Waaqayyo diinota hundumaa miilaan isaa jala hamma kaa'ufitti Kiristoos moo'utti hin ta'a. Hunduma booddee diina keenya du'atu golgoleeffama. Caafanni qullaan Waaqayyo wanta hundumaa miilaan isaa jala galcheera jedha. Wanta hundumaa miila isaa jala galcheera yommuu jedhu Waaqayyoon waan hundumaa miila Kiristoos jala galche immoo ofii isaatii miila jala akka hin galle mul'ataadha. Wanti hundinuu ilma Waaqayyo jala yommuu galfamu ilmi Waaqayyo ofii isaatii Waaqayyo isaa waan hundumaa miila isaa jala galche jala hin gala. Akkasitti iddoo hin barbaadees. Akkasitti Waaqayyo waan hundumaa irra hin taa'a. Akkas achinnaa dhaabbadhu. Yesuus Kiristoos miila eenyu jala gala? Adeellam. Faallaan deebisina. Adeelli miti. Waaqayyo waa hundumaa miila Yesuus Kiristoos jala galche moo hin galchine? Waan hundumaa galcheera. Wanti hafe jira. Ayyee galatoomi. Yesuus Kiristoos erga Waaqayyo waa hundumaa miila isaa jala galche. Yesuus Kiristoos ofii isaatii miila eenyu jala gala? Miila jala hin galu. Amma dubbistee bar irra deebii dubbisi bakka ammaa san bakka amma xumura dubbiste san dubbisme. Dubbiseera ko. Dubbisan malee irra deebimee akka namni hundi dhaga'u. Wanti hundinuu ilma Waaqayyoo jala yommuu galfamu. Hayyee. Ilmi Waaqayyoo ofii isaati. Waaqayyo isa waan hundumaa miila isaa jala galche jala hin gala. Jala hin gala. Akkasitti ilmi isaa ammoo Waaqayyoo isa waa hundumaa miila isaa jala galche jala maal ta'a? Hin gala. Jala gala. Akkasitti Waaqayyoo abbaan suni waa hundumaa irra hin tee'aa jedha. Wanta hundumaa irra hin tee'a. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Waaqayyo jala galaami? Galatoom. Kanaafuu Yesuus Kiristoosiif Waaqayyoon maaltu walitti fidee Waaqayyo akkasitti waa hundumaa irra taa'aa jedha. Yesuus Kiristoosiin qabatee waan miila Yesuus Kiristoosii jala galche hundumaa qabateetini Waaqayyo abbaan waa hundumaa irratti ol taa'aadhaa jechuudha. Eessaa walitti dhufa? Waluu hin argani. Akkasuma Yohaannis tolee akka ifasii ta'uufi. Abbaan na keessa anis abbaa keessa. Gara abbaa nan deemaa jedhe. Mee akka ifasii ta'uufi. Yohaannis boqonnaa 14 naa dubbismee lakkoofsa 28 akka ifasii ta'uufi. Eessi. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28. Eessi. Qoy san dura Saamsoon. Abeet. Namni Yesuusin hin jaalanne maal haa ta'u jedha kitaabni keessa. Namni Yesuusin hin jaalanne maal haa ta'u jedha kitaabni keessa. Namni na jaalatu abboommoota koo eegaadha. Namni Yesuus hin jaalanne abaaramaa haa ta'u ka jedhu dubbiseerta.
namni Yesuus hin jaalanne abaaramaa kan haa ta'u kan jedhumo. Yaa qabatamaatti dubbiseera dheetti namanu. Injira laali injira. Dhageesse moo dhageenya kitaabuma keessatti namni Yesuus hin jaalanne abaaramaa yookaan abaaramaa haa ta'u kan jedhu dubbiste moo hin dubbise? Kutaa isaa naa kenne teksiisa. Injiruudha. Naa kenni kaa jechuun ani guutummaatti dubbisee fixuu dhiisuun danda'a kaa. Okay. Eshi ani si baasaa wayiifi si gaafadha. Odoo dursitee waan kana beekte wayiifi si gaafadhe ati kan gingilchaansiin jedhetti dabrime. Kudha afurii. Sanyii kee Kudha afur 28. Aisi kudha afur 28 akkas jedha. Amma nan deema deebi'ees isin bira nan dhufa. Akkan isiniin jedhe dhageessaniittu. Utuu na jaalattu taatanii waanan garaa abbaa dhaquuf hin gammaddu turtan. Abbaan na caala'u. Kunis yeroo raawwatamu amantaniif duraan dursee utuu hin ta'in kunoo isinitti du'eera. Mee iddoo kanatti ayyee abbaan na caala'u jedha. Dhugamu sob. Abbaan na caalaa amma yeroo sanatti biyya lafaatti waan ergameef foon uffatee gara biyya lafaatti waan dhufeef dirqama foon uffatee gara biyya lafaatti waan dhufeef waan akka nama guutus waan ta'eef macaafni qulqulluu gaafa ibsu kutaa kanatti waaqa guutuudhaa miti. Mee iddoo kanatti yeroo lafarra jiru waaqa guutuudhaa miti. Yesuus Kiristoos. Nama guutus ta'eera waaqa guutus ta'eera. Hayyee yeroo lafarra jirutti waaqummaan qabu yeroo biyya lafarra jiru. Waaqummaa qabaannan awwaala diigee kan ka'e. Hayyee lakki isaa miti kan diigee ka'e waaqayyotu isa kaase malee sanillee itti dhufna. Yesuus Kiristoos ofii ka'e moo waaqayyotu isa kaase kan jedhu sa itti dhufna. Amma Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafarra illee haa jiraatu bakka fedhe haa ta'u waaqayyoo abbaan na caala jedhe moo hin jenne? Inni na caala yeroo jedhu sana Yesuus Kiristoos bartoota isaa gaafa barsiisu abbaa barsiisa. Ani isa na erge dubbii isa na erge hojii isa na erge raawwadha. Waan abbaan na ergeen godhaa fedha kootiin miti. Yeroo kana waan hundumaa ergamee abboomamee biyya lafaatti waan kennameef jalqabuma irratti gaafa ibsu tokkicha ilma isaa biyya lafaatti ergee akka fayyaniif jedha waan ta'eef biyya lafaa irratti ergamee immoo ani waaqa jedhee nama wajjin deddeebi'uuf nama wajjin jiraachuun ani waaqa guutuu gooftaan obbaaseen dubbanne. Kanaafuu yeroo barsiisa isaa san keessatti waaqayyo akka isa caalu dubbateemi barsiisa Yesuus Kiristoos keessatti. Yeroo sana dubbateera.